Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota YouTube chaanaalii kanaa. Kun YouTube chaanaalii Maal Mallisaa ICT jedhamudha. Maal Mallisaa ICT YouTube chaanaalii kana jalatti barnoota kompiitaraa wajjin teekinooloojii garaagaraa wajjin walitti hidhata qaban wajjiniin kan ilaallu ta'uu isaanis inni jalqabaa kan nuti wajjiniin YouTube chaanaalii kana jalatti irra deddeebinee viidiyoo garaagaraa irratti hojjennee wajjin ilaallu beezik kompiitar iskiiliidha. Beezik kompiitar iskiil jechuun waajjiroonni garaagaraan qacarrii garaagaraa yeroo baasan namni tokko ogummaa yoo xiqqaate kompiitara banuu, maateeriyaalii kompiitaraa adda baasuu, peripheral device kana walitti konneekti gochuu, kaasanii wantoota akka Microsoft Office, Excel, wantoota sasalphaa akkasii hojjechuu qabaa jechuudha. Warreen kunneen beezik kompiitar iskiil warreen jennudha jechuudha. Beezik kompiitar iskiilii kanas fakkeenyaaf namoota akkaawuntingii, ikoonomiksii bifoota garaagaraadhaan baratanii jiran beezik kompiitar iskiilii kana oonlaayinii leenjii laannee fi sartifikeetii seera qabeessas kan laannuuf ta'a jechuudha. Kanaaf Maal Mallisaa ICT YouTube chaanaalii kana jalatti waa'ee kompiitaraa kan beezikii ta'e wanta dirqama namni tokko waa'ee kompiitaraa baruu qaba jedhaman wajjiniin kan ilaallu akkasumas sartifikeetii kan isiniif laannu ta'a jechuudha. Inni kan biraan iitikaal haakingiidha. Haakingiin gosoota garaagaraatu jiru. Isaaniin ganaa kaasnee haasa'urra yeroo haakingicha koorsicha jalqabnu caalaatti diiteelii waa'ee wantichaa haasa'uu dandeenya. Ammaaf garuu iitikaal haakingii yeroo jennu haakingiin gosoota sadiitu jiru. Waayit haataakar kan jedhamu jira, bilaak haataakar kan jedhamu jira, giree haataakar kan jedhamu jira. Nuti irra jireessaan irratti xiyyeeffannee kan nuti wajjiniin ilaallu iitikaal haakingii kan ta'e yookiin waayit haataakar kan jedhamu irratti wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kanaafis sooftiweeriitiin barbaachisan maaldha, akkamittiin waayifaayi tokko, neetworkii tokko, weebsaayitii tokko, feesbuukii bifoota garaagaraan daataa kompiitara tokko irra jiru akkamittiin akses gochuu dandeenya utuu namni parmeeshinii nama sanaa malee jechuudha. Isa wajjiniin ilaallaa jechuudha. Sana jalatti keessattuu gara seera qabeessaadhaan gara nama miidhuun utuu hin taane wanta nuti beekuu qabnu waa'ee haakingii kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kan biraan COCdha. COC jechuun kolleejjii poolitekniika Oromiyaa keessa jiran keessatti barnooti barsiifaman yookiin koorsileen kennaman irra jireessaan afaan Amaariffaadhaan viidiyoo garaagaraa irratti hojjetamanii jiru. Garuu afaan Oromoodhaan yookiin afaan abbaa keenyaatiin baay'inaan barataan Oromoo kolleejjii kan baratu barataa Oromoo ta'ee jiru. Garuu afaan Oromoodhaan namni baay'ee hojjetee viidiyoo akkasii qopheessuuf hin jiru. Gatiteef nuti maal goona ITSS kan jedhaman yookiin level 1dhaan amma level 2tti warra jiraniif paakeejii COC irraan dhufa jedhu dursinee barbaannaa, hin baasnaa, hin hojjennaa. Sanaan dargaggoota iddoo yookiin barattootni kolleejjii poolitekniikaa keessa jiran dursanii akka isaan jabaataniif YouTube chaanaalii kana irratti viidiyoo garaagaraa barumsa isaanii hojii walitti hidhata qabu hin hojjennaa jechuudha. Inni kan biraan akkasumas COC level 3 yookiin level 4 namoota baratan warreen akka HNC kanaaf jechuudha, hardware and networking service kan jedhamaniif maintenaansii, travel shooting hunda isaanii jechuudha. Koorsota jiran hunda isaanii fidnee paakeejii COC irra dhufa jedhamee yaadamus finnee YouTube chaanaalii kana irratti wajjiniin hojjennaa jechuudha. Inni kan biraan maallaa COC akkasumas daataabeeziidhaaf level 3 level 4 akkasumas garaagara gatiiteef HNC qobaatti daataabeeziif qobaatti paartiidhaan pileelistii baasnee wajjiniin hojjennaa jechuudha. Wajjiniin hojjenna hiriyoota koo warra barsiisnu wajjin jechuudha. Kan biraan pirogiraamiingiidha. Pirogiraamiingiin egaa nuti ammaaf kan nuti fayyadamnee wajjiniin YouTube chaanaalii kana irratti viidiyoo nuti isiniin barsiisu afaan Oromoodhaan muraasa isaa jira, kan Gaaddisaa Olaanii hojjetee jira. Akkasumatti nutis afaan Oromoodhaan Queen's irratti C++ yoo danda'ames Java waan kan biraas yaallee pirogiraamiingiidhaan dargaggoota naannoo higher education keessa baratan warreen akka computer saayinsii IT barataniifis akkasuma wanta isaan deeggaruu danda'a jedhame gara pirogiraamiingiidhaan YouTube chaanaalii kan irratti viidiyoo garaagaraa practicaalis ta'e theory upload goonaa jechuudha. Inni kan biraan software installation and using kun maalla fakkeenyaaf C++ afaan Oromoodhaan hin barsiisna, akkamitti footoon tokko edit akka ta'u, akkamittiin jalqabuma isaa softwarein isaaniif barbaachisu maalla softwareotuma wanta garaagaraa viidiyoo, footoo waan garaagaraa edit gochuuf nu barbaachisan yookiin ofiisii irraa kee wiindoo fe'uu irraa kee foormaatii waan hundumaa isaa jechuudha. Wantuma software wajjin wal qabatu softweericha akkamitti akka daawunloodii ta'u, sanaa booda akkamittiin install akka ta'uu danda'u kompiitara keenya irratti isa utuu hin taane versionii kompiitara keenya wajjin akkamitti walitti hidhuu akka qabnu sana hundasaa deebinee immoo akkamitti akka itti fayyadamuu qabnullee wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabaamatti egaa Maal Mallisaa ICT kana jalatti beezik kompiitara iskiilii wajjiniin leenjii gabaabaa dheeraas ta'e yeroo fudhannee viidiyoo kana ilaaltanii cheekii gootan nuun immoo dandeettii keessan cheekii goone sartifikeetii seera qabeessa kan oonlaayinii kan barumsa kana barachuu keessan
isiniif ilaalla. Kan biraan iitikaal haakingiidhaanis koorsota garaagaraa jiran keessattuu naannoo gara Hindiyaa keessatti koorsota kennaman baay'eetu jiru. Isa gara afaan Ingiliffaadhaan warra jiran sana gara afaan keenyaatti tiraansileet goone iitikaal haakingii wantoota hedduu wajjin ilaalla. Kan biraan barattoota kolleejjii hundumaa keessa jiraniif akkuma jalqaba kaasaa ture level 1 keemman level 4 HNSFs daataabeeziifis ITSSifis viidiyoon paakeejiin COC irra dhufuu danda'aman hunda isaanii baasnee wajjin hojjenna. Piroograamiingiinis akkasumadha. Ittaanuudhaan sooftiweer instaaleeshiniis akkasumadha jechuudha. Bakka viidiyoo garaagaraa torbanitti viidiyoo garaagaraa waa'ee kompiitaraa wajjin walitti hidhata qaban, waa'ee teknooloojii wajjin walitti hidhata qaban, keessattuu waa'ee kompiitaraa irratti kan gadi fageenyaan xiyyeeffatu akkamitti weebsaayitii mataa keenyaa kireetii akka goonullee dabalatee kompiitara tokko akkamitti suphuu akka dandeenyu sana hundasaa wajjiniin kan ilaallu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Isinis gamanumaan YouTube chaanaalii kan afaan Oromoodhaan baay'inaan kan viidiyoo nuti asirratti hojjennu kan inni itti fufu gatiteef YouTube chaanaalii kana subscribe gootanii share gootanii hiriyoota keessaniif qoodanii waa'ee kompiitaraa irratti ijoolleen Oromoo akka isaan jabaataniif akka deeggartanii isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha.